keenya akka sabaatti jiraachuu itti fufuu fi itti fufuu dhabuullee ilaallatudha wanti. Kanaaf yeroo itti kaayyoo kana raaf alagaarraa dhoksuu dhiifnee walii keenya gidduutti asaasuu irra dabarree ifatti labsinuu fi irratti deeggarsa horachuuf hojjennu. Ormiti, iftaan miti, jaarraa miti, waggaarraa miti har'a ta'uu qabaan jedhan gara kootti. Maaliifan kana jedhaa? Nan ibsa. Inni dura akka barreessaan tokko jedhe sochiin bilisummaa bakka dhaquu fedhu ifatti hin ibsine sochii kallattiin harkaa badeera. Kallattiin nu harkaa badeera jira jedhee nama nuwani jirra namoota Oromoota baay'ee jira kan kallattiin harkaan badini. Kan jiru afanfaajjii tooftaa tarsimoo faallessutti dhimma bahuutu jira. Isatu afanfaajjii uumee jira. Tooftaa silaa tarsimoon isaa caalaa fardii ta'ee kan itti rarraanu ta'uu nutu jiru. Tooftaa tokko kan tarsimoo faallessutti dhimma bahuutu jira. Isa kana immoo sirreeffachuu hin dandeenyaa jedhee namana. Tokko kanaafi hin jedha. Inni lammaffaa kanneen guyya walabaa Oromiyaa arguuf qabsaa'anis ta'e warra akka kootii jechuudha. Pirinsipilii irraa ka'e kan itti amananis yoo ta'e. Kanneen Itoophiyaa suphanii keessa turuu fedhanis walabummaa Oromiyaa giddugala gaaffii isaanii taasisuun bu'aa isaaniif qaba hunda isaaniif. Nan ibsa akkamittiin akka bu'aa isaaniif. Warra pirinsipilii irraa kan ka'e Oromiyaa walabaa arguu barbaadanii fi baay'ee yoo ibsuun hin barbaachisu garuu irra hin deemu. Warruma Itoophiyaa suphanii keessa turuu barbaadaniif iyyuu warra ilaalcha isaaniitti namanneef iyyuu isaaniif iyyuu utuu gaaffii walabummaa kana kaasaniiti irra isaan gargaaraan jedha. Maaliif tokko qabxii 5-6 tokkoon qaba. Yoona obsitan keessan deemu. Tokkoffaa qabsoon bilisummaa galma isaa ifatti hin akeekne yookaan hin ibsine ottoqiinsa keessaa fi faffaca'insaaf daandii qaba. Fakkeenyumaan isinii kenna. Abaa'oon bara 1918 immoo wayyaaneen mootummaarraa kufte keessaa galma ifaa malee galii ifaa jechuun goolii ifaa malee biyyatti gale. Kanarraan kan ka'e bakka sadiitti jechuudha. Tokko kana Daawud Ibsaan geggeeffamu kan seeraan galmaa'ee biyya keessa socho'aa jiru amma Itoophiyaa Dimookiraatessuuf kan carraaqu. Inni lammaffaa kan Obbo Araarsoo Biqilaan geggeeffamu kan amma mootummaa Abiyyiin uffatamedha. Inni sadaffaa waboodha. Saammaa Abaa waboo jedhamu kana kan qabsoon bilisummaa Oromoo ganameera sababa jedhuuni qabsoo hidhannootti dhufeera. Haala kana keessatti egaa rogeeyyiin qeerroon irra jirees garamitti akka goru wal'aalee burjaajii hamaaf saaxilamudha. Kanarraa barannee fuula duratti rakkoo akkasii rakkoo fottoqiinsa keessaa uumu kana rakkoo mootummaanis nu keessaa ko'ooptii nama gochuu carraa kennuuf kana akka nuti nurra hambifnuu fi akka nuti hin deebinee fi akka sarraa of eeggannuu fi galmi qabsoo bilisummaa Oromiyaa walabummaa Oromiyaa akka dabalatu giddugala godhatee akka gaaffii keenyaatti walabummaan ibsamu barbaachisaa jechuudha. Yoo kaayyoo tokko irratti hundumtuu lafa dhaqu beeka ta'e warra sarraa goranii yemmuu isaan karaa sanarraa goranii hin beekamaa jechuudha. Amma hundumtuu galma wannoo hin qabu. Gaafa barbaadanii Oromoo bira gaafa dhufanii walabummaaf hojjenna siin jedhu addunyaatti garuu himanii yemmuu negotiationiif ta'anis hin kaasanii in fact walabummaa mitiitii hirree murteeffannoo iyyuu hin kaasan Ibraahimuu dhaqanii garuu Oromoo Ibraahimuu dhufan immoo nasaasama. Amma kanaaf yemmuu diinaa wajjin interaaktii gochuu jalqabani warrumti hoogganaa maal akkas jechaa turre miti durimmoo Itoophiyaa Dimookiraatessuuf galle miti maal attisoo kanatti jirta attis negosheetii gochaa jirta miti jechuudhaani kana keessatti mootummaan immoo lixee hamma tokko horiidhaanis bituudhaani akkasittiin qabsoon keenya wal qabachuu dadhabee bara amma kana rakkoo keessa tureen jedhan gara kootiini. Kanaaf ifatti ibsuu barbaachisaa jechuun barbaada. Inni lammaffaa Itoophiyaa fooyyessinee keessa turuuf baroota hedduuf yaallee bakkaan ga'uu dadhabnee jirra. Waan hojjechuu didee
irra deddeebi'uun maraatummaadha. Nuti maraatu miti. Jaallannis jibbines federaalizimiin Itoophiyaa burkutaa'ee jiraama. Daangaaleen naannoo waliigaltee fi seeraan ala jijjiiramu. Bulchitoonni naannolee muummee ministeerichaa Abiy Ahmediin biyyattiitiin ramadamu. Magaalonni Oromiyaa dirree waraanaa taasifamanii jiru. Biyyattiin sivil warii keessa jirti. Gara Yugoslaaviyaan fa'aa deemaa jirti. Kana namni seenaa xinnoo ishee dubbisee seenaa dubbisuun qabu namumti umrii xinnoo ishee kana lafarra ture bara 1990 waa hubachuu danda'uu fi odeeffannoodhuma dhaggeeffachaa ture kana beekuu danda'a. Gara Yugoslaaviyaan deemaa jirti biyyi sun. Gaaffiin eenyummaa irratti hundaa'ee har'a yakka taasifamee dhiyaataa jira. Federeeshiniin Oromootaaf jijjiirama gaarii osoo hin taane waan ittiin gowwoomsan ta'ee jira. Federeeshinii hin jirre hojiirra oolchuuf yaaluun tooftaan itti fakkaatu. Boodatti hafuudhaa jedhanii ilaalaan gara kootiin. Kanaaf yaada uummata keenyaa caalaatti gara furmaata waaraatti luuccessuu fi gaaffii walabummaa giddugala gaaffii keenyaa godhanii labsuun barbaachisaadha jedha. Kun qabxii koo lammaffaa. Maaliif giddugala gaaffii keenyaa gochuun akka barbaachisu jechuudha. Sadaffaa eenyummaa fi misoomni uummata keenyaa biyya Oromoo walaba ta'e keessatti irra kabajamaa irras guddata. Kuni utuma dandeenya Itoophiyaa sirreessinee keessa turuu dandeenyeeyyuu kuni dhugaa. Oromiyaa walaboome keessatti uummanni keenya caalaa eenyummaan keenya eegamu misoomii uummata keenyaa kan irra caalaa guddatu Oromiyaa walaboome keessatti. Karaa dinagdee fi badhaadhinaa sirna wayyaa ijaarrachuu dandeenya. Karaa aadaa fi hawaasummaa, karaa siyaasaa hunda Oromiyaan walaboome carraa guddinaa nuuf kenna. Uummata keenyaaf carraa guddinaa kenna. Dinagdeen isaa warqeen, qonnaan, buna Oromiyaa irraa guuramee mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi naannolee adda addaa sabsidaayii godhu biyya keenya misoomsinaa jechuudha. Living standardii uummata keenyaa ittiin ol kaafna jechuun barbaade. Qormaati tokko kan jiru yeroo biraa sheerii gochuu nan danda'a, liinkii isaa erguu nan danda'a. Waggaa bara 2023 bara sana keessa Itoophiyaan GDP ishee dhibbaaf 30 moo akkas ture natti fakkaata biliyoona jechuudha. Isa keessaa biliyoona 72.80 Oromiyaatu itti gumaachee gaafa GDP sana uummata Oromiyaa miliyoona 130 immoo wannoo goonu immoo hirru akka waggaatti 980 moo akkas ga'a. Garuu uummata Oromiyaan Itoophiyaa wajjin hin jiru ta'ee waan Oromiyaa keessaa ba'e biliyoona 72.80 sanatti uummata Oromoo biliyoona 50 illee yoo jennu yoo isatti hirre per capita gara 400 fi 600 gidduu ta'a. Qormaata akkasiitu jira. Maal jechuudha kuni living standardiin uummata keenya harka 50 amma harka 50tti guddachuu danda'a jechuudha. Salphaadhumatti. Kuni waan public domain keessa jirudha. Waan nama hundumtuu World Bank yoo ta'e sasaqee Itoophiyaan hammamii GDP ishee maal ture Oromiyaan hammam contribute godhee jettanii lakkoofsuma uummata keenyaan kanii hiruu dandeessanii waan dhossaa hin qabne. Abbaan effortii argisiise abbaan itti barbaade gochuu danda'a. Egaa Oromiyaan walaboome keessatti uummanni keenya guutummaatti guutuu tokko malee afaan aadaa eenyummaa isaa akka eeggatu akka guddisu akka dagaagsu carraa kennaaf jechuudha. Siyaasa laalchisee Oromiyaa walabni uummanni Oromoo akka dhaabbilee siyaasaa kanneen aadaa fi ilaalcha keenya calaqqisan diriirfachuu dandeessisaa jechuudha. Yaada tokkichaan faayidaa biyyoolessaa kan national interest Oromoo jechuu gooti irratti xiyyeeffachuu nu dandeessisa. Yoo Itoophiyaa keessa turre garuu uummattoota biraa wajjin jiraachuu jecha faayidaa Oromoo national interest sana compromise gochuu fi dirqamna jechuudha.
walumaa galatti habashoota aadaa dimokiraasii hin qabne wajjin biyya maltaa etnikii ta'e keessa waliin buluu fi wal bulchuun nokkoroo fi komplikeeshinii adda addaa uumuun yeroo silaa guddinaaf badhaadhina Oromiyaa irra oolu nu jalaa balleessaa jira. Kanaaf biyya walaba Oromiyaa argamsiisuuf qabsaa'uun giddugala gaaffii keenyaa ta'ee firaaf alagaatti dhoksaa tokko malee labsamuu qaban jedhu kanaaf. Kun qabxii gosa sadaffaadha. Qabxii arfaffaani biyya walabaaf falmuuni akka kaayyootti illee yoo ta'u baate warri Itoophiyaa keessa turuu barbaadan jechuudha. Akkuma meeshaa negotiationiitti akka strategic tooliitti itti dhimma bahuunis ni danda'ama. Fakkeenya lamanis ni kenna. Tokko uummanni akka Scotlandii fi Scotland warra Great Britain jala jiranii tokkommoo Quebec warra Canada yoo quba qabaatanii waan kana akka meeshaa tarsiimoota akka strategic tooliitti itti dhimma bahanii bu'aa guddaa irraa argatanii jiru. Fakkeenyaaf uummanni Scotland erga gaaffii walabummaa kaasaniiti Scottish Parliamentiin bara 1999 keessa uummachuu danda'anii isa booda aangoo isaa guddifachuus danda'a. Itti negotiate godhan jechuudha. Mootummaa Great Britain wajjin. Uummanni Quebec erga gaaffii walabummaa kaasanii booda afaan French afaan tokkicha Quebec keessatti officially gochuu danda'a. Dur afaan Ingiliishiitu dubbatama. Ani Canadaas jiraadheera, Quebec keessas jiraadheera, ammallee United States jiraadha. Argeera kana keessa seenaa isaanii dubbiseera. Yemmuu isaan itti Front de Liberation de Quebec dhaabanii hin cinnaa'anii rabshaa kaasanii yeroo sana federal governmentiin isaanii wajjin negotiate gochuutti ka'e isa booda kan isaanii mirga baay'ee argatanii afaan French afaan tokkicha Quebec keessatti official status qabu ta'e ergasii immoo waa'ee immigration waa'ee barnoota irratti mirga ciccimoo mootummaa Canada irraa negotiate gochuu danda'an. Fakkeenyaaf ani yemmuu dura Canada dhaqee Quebec nan dhaqe. Biyya Xaaliyaaniitti kan interview fudhu. Interview lamaan qabaadhe. Tokko embassy Canadaatu naa kenne. Achi immoo achuma keessa warra Quebectu jira isaan immoo qofaatti interview na godhan. Immigration illee negotiate godhan. Barnoonni federal government jala jiru. Quebec jala jiru. Kana kan gochuu danda'anii fi waa'ee walabummaa kaasanii mootummaan sodaachuurraa wajjin negotiate godhan. Yoo ifaadha ta'e waan jiru. Itoophiyaa suphanii keessa turu warri fedhanis yoo gaaffii walabummaa giddugala gaaffii isaanii godhatanii bu'aalee akkasiirraa buufachuu danda'u. Oromoof illee buusuu danda'u jechuufan jedhu. Ani isa kanatti namanu ani isa principle irraa kaanee gochuus hin dandeenya. Humna isaas qabaachuu dandeenya jedhee namana. Garuu warri amma Itoophiyaa irraa garaan kutatin isaanumaaf iyyuu utuu waa'ee walabummaa kana kaasanii falmanii isaan gargaaraa jechuun barbaada. Qabxiin kun shanaffaanii biyya walaba falmachuun mirga kee. Seeraanis seenaanis mirga kee. Waan kana nuuf itti saalfachuu qabnus miti. Walabummaa biyya keenyaa gaafachuun gochaa jeequmsaas miti. Yakkas miti. Yeroo baay'ee namoonni keenya biyya jeeqaa jedhaniitu utuma mirgi keenya dhiitamaa jiru sodaatu. Mirga seeraaf seenaan qabnudha kun waan itti saalfachuu qabnu. Kana irri Itoophiyaallee mirkaneessuudha. Warra akkas jedhan seera Itoophiyaa boodallee jiru jechuudha beekaa. Heerri article 39 jedhani buufata 39 jedhani quba qabdu hundi keessani heerri mootummaa gamtoomanis kan gaaffii keenya deeggaruu ni jira. Baay'ee jira. Kanaaf Eertiraan fa'aa ba'anii, kanaaf Sudaan kibbaa ba'anii, kanaaf Kosovoon fa'aa ba'anii waraqaa qofaa irratti jechuu dandeessu ta'a. Seeraan jedhu kun. Isuma waraqaa irra jiru kana yoom falmannee beeku? Falmannee beeknaa kanaan dura yaadadha. Mirgi osoo hin falmatin namaa kennamu jira dhageessanii beektu. Uummata osoo gaaffii isaa ifan godhin hin falmatin walabummaa gonfate dhageessanii beektu. Eertiraadhaa, Sudaan kibbaati, Kosovoodhaa, Aljeeriyaadhaa eenyu? Ani dhaga'een beeku. Hundi mirga walabummaaf qaban ifatti gaafatanii falmatanii argatan. Gaaffii isaanii dhoksanii miti.
seenaan kana nu barsiisa yoo seenaa dubbiftan. Nullee gaaffii walabummaa giddu galeessa gaaffii keenyaa goonee qabsaa'uu qabna kana tochiin nu ga'an jedha. Qabxiin koo ja'affaani Oromiyaa walaboomii fi dimokiraata'ee gaanfa Afrikaa kun akkuma beektanii garba abbootii irreeti like afaan Ingiliishiitiin Sea of Dictatorships akkasi. Gaanfa Afrikaa kana keessatti gaanfa Afrikaa Sea of Dictatorship taate kana keessatti aayilaandii dimokiraasii ta'uun uummatoota biraaf illee fakkeenya ta'uu danda'a Oromiyaan walaboo. Naannoo sana uummata aadaan isaa dimokiraasii beeku tokko dura dimokiraatessanii naannoo sanaaf fakkeenya gochuun isarraa jalqabuutu irraa abdii qaba kan ilaalu. Oromoon uummata akkasiiti. Uummata hamma humnaan cabsamee Abisiiniyaa jalatti kufutti sirnaaf aadaa dimokiraasii qabaachaa fi itti wal bulchaa ture. Oromiyaan walaboomee fi sirna gadaan akka jabana kanaaf ta'utti kan irratti walii galame nagaa fi tasgabbiin bulu kan wal bulchu gaanfa Afrikaa fi habashoota illee dabalatee jechuudha fakkeenya gaarii ta'an jedhan. Kanaaf walabummaan Oromiyaa giddugala gaaffii keenyaa taasifamuun nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa illee gargaaruu mala jedhanii yaada koo dhiyeessa. Egaa ergan kana hundumaa jedhe qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gaaffii walabummaa haguuganii deemuun yookaan tooftaaf jecha callisuun bu'aa isaarraa miidhaa isaatu caalaa jechuufan jedhe. Hoogganoonni Oromoo amma ammaatti tooftaaf callisuudhaan biyyattii keessatti nagaa fi tasgabbii fi sirna dimokiraasii waaraa uumuu hin dandeenye. Amma ammaatti callisaa turan. Utuu callisuun isaanii nagaa fi tasgabbii uuma ta'e dimokiraasii fida ta'e sila amma ammaatti hin danda'ama ture. Garuu hin dandeenye. Okay? Qabsichaafis deeggarsa hawaasa addunyaa hin argamsiifne. Kan nuyi walabummaa gaafachuu sodaannuuf kan jedhamu addunyaa sun hin deeggaru yoo isa gaafanne. Yoo nuyi isan gaafannu ta'es addunyaan nu hin deeggaru. Addunyaan kan nu hin deeggarree fi humna irree hin qabnuuf maleessa addunyaan argitaniittu biyyi dhiifama kanarratti namti disagrii godhuu jira natti hin fakkaatu. Israa'el hin argitanii uummata waaqni uume achi boombitti gad roobsanii taa'ee ilaala miti addunyaan gazaatti waan ta'aa jiru hin argitu. Addunyaan humna irreedha kan inni itti amanu malee addunyaan fairness justice hin beeku. Yoo irree qabaatte addunyaan si dhagaa si deeggera. Yoo irree hin qabdu ta'e garuu gatii hin qabu. Inumaayyuu tooftaaf callisuun hooggantoota hedduu gantummaaf saaxila. Tooftaaf jennee akkas goona maaloonni jedhani hoogganoonni qabsoo warri gurguddoodha inni jala deemaa turre har'a kunoo biyyi fa'itti galanii jiru. Qabsoo keenyas lafarraa harkise umrii mootummaa gaafataas nutti dheeresse. Erga akkas ta'e egaa gaaffiin ka'uu qabu maaliif mala yookaan tooftaa fashalaa'e sana irra deddeebinee yaalu. Kunoo waan kufeedha. Kunoo waan baay'insa nuun kennini, rizaaltii nuun kennini. Maaliif ammallee itti fufnee gochaa jirra waan kana. Gaaffiidha kuni isiniifan dhiisaa dhumarratti nan dheeressinatti fakkaata. Dhimma kanarratti maal gochuu qabna reessa jedhu yaada koo kennan hin xumura. Tokkoffaa dhimma walabummaa Oromiyaa marii siyaasaa dhimma Oromoo ilaallatu hunda quunnamtii tarsimoo fakkeenyaaf strategic communications jedhaman alagaa wajjin kan godhamu ta'u uummata keenya wajjin kan geggeeffamu ta'u negotiations ta'u hunda keessatti giddugaleessa gochuun amma jalqabu. Kuni baay'ee barbaachisaa. Inni lammaffaa miidiyaaleen hawaasni jaarmaaleen siyaasaa kan marabbaa Oromoo hundi sodaa tokko malee dhimma kanarratti akka mari'atan ifatti jajjabeessuu barbaachisa. Qabsoo walabummaa Oromiyaaf godhamu akka deeggaran kakaasuu jalqabuu barbaachisaa jedhaan gara kootiin. Qabsoon keenya sochii kolonii jalaa bahuu isa seera qabeessa akka ta'e addunyaa irratti akka fudhatamu dhiibbaa gochuu qabna. Hamma ammaatti akka sochii Itoophiyaa fooyyessee keessa turuuf gaggeessaa jirruutti waan dhiyeeffamaa jiru
qabsoon keenya. Kanaafan jedha waan kana. Kana yaallee dadhabuu keenyaa fi kolonii jalaa ba'uun immoo mirga keenya akka ta'eef waan kun immoo seera qabeessa akka ta'e ifatti himamuu jalqabuu qaba. Irrattis immoo namoota addunyaa amansiifachuuf hojjechuu qabna. Arfaffaan ifatti mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo referendamiidhaan qindeessitummaa mootummaa gamtoomaniin geggeeffamu gaafachuu dimaandii gochuu jalqabuu barbaachisaan jedha gara kooti. Dhiifama godhaa. Qabxii kana arfan hedduu fardiin itti fakkaatu yoo gara sanatti deemna ta'e dhaabonni siyaasaa yaada kana qabna jedhanis isaanittis haasa'uu waan kana dhiyeessuu yaada kana dhiyeessuu fi akka isaan fudhatan irratti hojjechuu lolaan utuu hin ta'in wal loluudhaan wal facaasuun utuu hin ta'in walitti falmuudhaan waan kana dhiyeessuu karaa biraas immoo uummata barsiisuudhaan akka uummanni dhiibbaa isaan irratti gochuu. Kun immoo tarkaanfii fudhatamuu qabuudhaan jedha. Yoo qabxiilee kana hojiirra oolchine yaada uummata keenyaa caalaatti luuccessuu dandeenya. Gara kanatti fottoqiinsaaf faffaca'insa keessaa xiqqeessuu dandeenya. Gaafa Itoophiyaan gara Yugoslaaviyaan deemte geessuu qophoofnee eeguu dandeenya jechuudha. Deeggarsa addunyaa soorachuu dandeenya jechuudha. Kuni gaaffiin ifa hin taane hin milkaa'u kun beekamaadha. Gaaffiin ifa ta'uu qaba milkaa'uudhaaf. Carraadhuma milkaa'u argachuudhaaf. Gaaffii baay'een ifa ta'e iyyuu milkaa'uu dhiisuu danda'a. Garuu inni ifa hin ta'in immoo milkaa'uu iyyuu hin danda'u. Gaaffii keenya ifa gochuun yeroon isaa ammaa. Ani isiniin jedhaa. Isinittan dheeressanatti fakkaata galatoomaa waan dhaggeeffattaniif hin jedha.